Super fast computerii kan addunyaan guutuun yeroo ammaa irraa haasahaa jirtu quantum computing maali? Quantum computing fi akkasumas quantum physics maaltu walitti fida? Kompiitaroota amma jiran classical computerii fi quantum computing kana hoo maaltu adda isa godha? Maali poweriin inni of duubaa qabu kan jedhuu fi akkasumas isa jira sadarkaan isaa maali yoom hojiirra oola kan jedhu walumaanuu kan laallu ta'a. Ashamaa akkam nagaa jirtu baga nagaan jiraattanii kabajamtoonni fi jaalatamtoonni maatiin Your Stake Podcast qophii torbaan kanaati walitti deebinee jirra. Torbaan kana waa'ee quantum computing irraa haasofna. Quantum computing kun kompiitara baay'ee powerful ta'ee kan addunyaan guutuun irraa haasaa jirtu waan ta'eef kanaaf nulleen waa'ee kanaa seeraan irratti haasofna. Ani isiniif gaafadhaa tokkoon waa'ee isaarraa bakka keessan bu'ee jechuudha. Injiinar Abdulhakiim Haajoo namootu nuuf deebisan jecha. Hedduu galatoomii Bontu. Ashamaa akkam nagaa jirtu. Ani maqaan kiyya Abdulhakiim Haajoon jedhama. Injiinarii fi akkasuma ogeessa digital marketingiti. Har'a kan irra haasofnu akkuma kaaftee waa'ee quantum computingiti. Quantum computing yeroo ammaa kanatti haala baay'ee nama ajaa'ibu wantoota addaati kan inni of keessaa qabu. Classic computing illee bakka bu'uu danda'a. Kan jedhamu irraa dhufee gama akka gaaffii keetti fufuu dandeessaa gara diiteelii osoo hin seeniini. Maali ani kan ajaa'ibee zeenaadhaan hedduu irratti ni haasa'ama waa'ee isaadha. Especially waggaa takkaaf lama darbe kana keessa waa'ee isaa akkaataa inni itti eegalamee amma riisarchii guddaa irra jiranii waan kana gadi dhaabuudhaaf saayintistoonni baay'een irratti hojjetaa jiranii namni baay'een irraa haasa'a. Quantum computing kana keessatti waa'ee security wal qabsiisee waa'ee finance wal qabsiisee kana. Kana hundatti seenuun duratti nuti amma jalqaba quantum computing kun maali? Nuti kabeenu duraan quantum physics dha miti physics irratti illee kabeenu isa. Quantum computing kun maali? Maaltu quantum physics dhaan walitti fida? Kanarraa osoo eegalee maali kan jirra jechuudha. Baay'ee toopikii baay'ee interesting ta'ee fi toopikii baay'ee deep ta'edha. Quantum computing itti osoo hin seeniin dura jalqaba wanti inni irraa dhufe fiildiin irraa dhufe quantum physics isa bu'uura University yookiin addunyaa kanaa kan ta'e seera uumamaa waa hundaa kan ta'e kan tiyoorii waa'ee quantumii qoratu haa ilaallu jechuudha. Keessattuu quantum physicsini Ideally quantum waan jedhu irraa dhufe. Ideally quantumiin kuni wantoota baay'ee xixiqqoo ta'an jecha. Fiildiin quantum physicsdha. Akka classical physics yookiin immoo akka physical physicstti kan waan guddaa qoratu sun taane waan baay'ee xixiqqoo irraa wantoonni hundiniyyuu maatarii fi energy irraa uumamanii jedhan. Namnis, kooriinis, meeshaanis wanti yuunivarsiitii kan hunda keessa jiruyyuu energy fi maatarii dha jedhu. Energy fi maatarii kana keessatti mootiyyuu deep down wanti tu jira. Fakkeenyaaf atoomii jira, elektiroonii jira, footons waan jedhamu jira. Wantoota baay'ee xixiqqoo ta'an fiiziksiin kan qoratu isa kana jecha. Fakkeenyaaf ifaan har'a nuti arginu kuni yookiin elektirisiitiin kuni like even mul'achuu dhabuu danda'a wanti isaa keebilii isaa malee. Wanti energy isaa kana sossoosu hundiyyuu diiteeliidha. Baay'ee wanta deep ta'e qorannoo baay'ee deep ta'etu keessa jira jechuudha. Kanaaf quantum wanti jedhamu kun waan baay'ee xiqqaa jechuu yeroo ta'u quantum physics namootiyyuu wantoota akkanaa kanneen irratti qorannoo wantoota baay'ee xixiqqoo ta'an irratti kan geggeessu jechuudha. Walumaa galatti maatarii fi enerjiidhaan wal qabate. Haalli quantum jedhu kun kan irratti kan hundaa'e yoo ta'u quantum physics namootiyyuu qorannoo fiildii qorannoo kanarratti hundaa'e jechuudha. Wanti kun maal irratti ka'a? Quantum physics'n wantoota sadii irratti kan hundaa'edha. Seera sadii irratti kan hundaa'edha. Tokkoffaa superposition, akkasuma immoo entanglement, akkasuma interference waan jedhamu irratti kan hundaa'e yoo ta'u, quantum computingin illee tiyoorii quantum physicsii kana fayyadamuudhaan wantoota adda addaa sadarkaa beat jedhamu. Fakkeenyaaf kompiitara tokko kompiitarri ammaa kunniin kan hojjetu wanta beat jedhamuun hojjeta. Beat jechuun 0 or 1 lamaan keessaa tokko ta'a. Kompiitarri kamiyyuu serverri kamiyyuu kan hojjetu kompiitaroonni ammaa kunniin 0 and 1 dhaan kan inni hojjetu. Quantum computingin ammoo 0 and 1 qofa osoo hin taane 0 and 1 or both. Fakkeenyaaf akka coinii yeroo qilleensa keessa ol darbitu
ni zoorti miti hanga lafa buututti. Kana jechuun teeliidhas heediidhas yookiin biyya keenya maali soo ambassaa kan jennee gizee jiqoo taphannuun sana haala saniif isteetii akkasii keessa turtu jechaadha qilleensa keessatti. Amma kuni maali heediidhas teeliidhas jechuudha hamma qilleensa keessatti wal darbamtee jirtan yeroo lafa buutu garuu heed or teelii ta'uu dandeessi. Kana jechuun isteetii hundumayyuu akka ta'uu danda'utti jechaadha kompiitarri. Fakkeenyaaf kompiitara ammaa kun akkuma jenne switch on or switch off idha. Haaluma sanaan kompiitarri ammaa kompiitarri quantum kompiitariin kun immoo tiyyuu haala hundaa ta'uu danda'u. Switch on or switch off ta'etiniin haala hundaa ta'uu kan danda'u or boos ta'uu kan danda'u jechuudha. Kuni maal isa godha? Haala kompiitara ammaa kana caalaa saffisa ol aanaadhaan fakkeenyaaf ammallee fakkeenyi tokko siif haa fudhadhu. Fakkeenyi jalqaba siif fudhadhu tokko maali? Fakkeenyaaf namni tokko mana kitaabaa keessa hojjetaa jiru. Mana kitaabaa inni keessa hojjetu kun yoo namni kun waa dubbisuu barbaade wanta laayibirarii san keessa jiru yeroo tokkotti kitaaba tokko qofa dubbisuu danda'a. Kuni amma classical computer jechuu ni dandeenya. Quantum computer jechuun ammoo tiyyuu namni suni yeroo tokkotti kitaabilee kan hunda dubbisuu danda'a. Kitaabilee laayibirarii keessa jiru kan hunda. It seems like a magic. So wantoota kanneen irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u yeroo ammaa kanatti immoo tiyyuu meedikaalii garaagaraa keessatti illee seenaa jira. Gaaffii keetti daanutti fuftee osoo diiteelii guutuutti hin deemin walumaa galatti quantum physics fi quantum computeriin wanti kanarraa dhufee isin jechuu barbaada. Waan baay'ee nama ajaa'ibu addunyaan suuta guddachaa suuta kompiitara wanti gahurraa kompiitara amma laaptooppii fi diskitooppiitti as deebine amma mootuu gara quantum computingitti deemuudhaaf yaadaa jirti addunyaan already eegalanii jiranii waan kana irraa isaasamaa jira. Akkuma ati jechuuf kaaste mootuu wanti kun baay'ee powerfulidha. Already namoonni software keessa jiran ni beekan 0 and 1 qofarratti kompiitarri akka dalagu namni kamuu warri kompiitara fayyadamu ni beeka. Akkasumas as deebitee ammoo amma yeroo kaa'amaan tanan sarvarii fakkeenyaaf requestii tokko yeroo kan ergu tahee kaa'ama nuti goonu kun maali? Request ergitu san tokkoon deemee check godhaa yoo waan san hin argatin yookaan irarii deebisaa yookaan mootiyyuu tokkoon deemee garuu tokkoon yeroo jennu sa'aatii fudhataa osoo hin ta'in daddaffiidhaan godha waan san kammaan amma jiru kunuyyuu. So kaa'ama quantum computingiin kun ammoo yoo requestii miliyoona takkaa yeroo tokkoon gadhiiste tokkoon irra deemee osoo hin ta'in requestii miliyoona takkaa san bakkuma takkatti dhaqee waan san wanti godha jecha. San booda deebisa which is powerfully isaadha baay'ee guddaa kan qabuu fi saniif illee dhamee beekan baay'ee irratti researchiin dalagamaa jiru kan baay'ee irraa haasa'amaa jiru eegamaatis kan jiru jecha. So mee amma waan kana real worldiidhaan amma wal qabsiisnee ni jira miti maal nu fayyada yookaan mootiyyuu amma sadarkaan inni irra jiru maali kan jiru. Real world amma irra jiru wal qabsiisnee quantum computingii kana ni jira miti akka namaa galutti jecha powerfulidha wanti isaadha baay'ee deema biitiidhaan akka kompiitaroonni amma biitiidhaan dalaganii kun ammoo kubiit jaamana fakkaata I think quantum bits. So kuni ammaan tana wantiin isaadha fakkeenyi isaadha maali fakkeenyaaf bakki inni irratti seenu hoo seektariidhaan inni irratti hojjetu yookaan guutumatti kompiitara kana replace godhamoo specific seektariyaal qaba wanti kun kan irratti wanti jiru. Baay'ee gaaffii baay'ee gaariidha. So quantum computing kuni maaliif barbaachise yoo kan jennu rakaane tokkoffaa irratti quantum classic computeriin amma jiran kunniini wantoota baay'ee rakkinoota baay'ee furuu hin dandeenye. Rakkinoota baay'ee furee jira. Ammas garuu ni hir'ata. Keessattuu sadarkaa baay'ee irra xiqqaa ta'etti quantum computing baay'ee computerri normaali man kuniyyuu kan nuti waan adda addaatiif websaayitiidhaaf viidiyoodhaaf wantoota garagaraatiif fayyadamnu kanaa miti wantiin isaa. Parpaziin isaa kana qofaa miti computeroonni wantoota adda addaa keessa galu MRI maashinii keessa galuudhaan meedikaalii keessatti ammallee diraagii garagaraa irratti hojjechuu computeroonni ni hojjetu. Normaali wantoota fiildiidhaan baay'ee keessa jiru jechuudha. Gaafa computerri jirnu computerri kama amma nuti websaayitootaaf wanni fayyadamnu kana qofaa miti jechuun barbaade.
jedhite. So kompiitaroonni kunniin walumaatti sadarkaan kompiitarri amma irra jiru kilaasii kompiitariin kunniin rakkinoota baay'ee furuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf dhukkuboota garagaraatiif ta'uu danda'a. So real world irratti gaafa dhufnu quantum computingiin kun rakkinoota kompiitaroonni ammaa jiran kun furuu hin dandeenye furuudhaaf gadi dhufee jechuudha yaadni kun. Inni kunis fakkeenyaaf seektara yookiin fiildii meedikaala keessatti ilaaluu dandeessa. Meedikaala keessatti quantum computingiin kun sadarkaa moolekuliitti gadi bu'ee sadarkaa molekulii jechuun atoomii sadarkaa atoomii jechuun namni tokko fakkeenyaaf baay'inni nama tokko atoomii tokko si hubachiisudha. Namni tokko baay'ina tiriliyoona miti ka tiriliyoona olitti jira. Maqaa wahii qaba amma irraanfadhee jira. Lakkoofsa tiriliyoona olii jira. Ilmi namaa kun atoomiidhaan lakkoofsa sana kana jechuun tiriliyoona bira taree namni tokkoyyuu atoomii hangasii of keessaa qabachaa which is atoomii jechuun baay'ee waan irra gadi xiqqaati. Quantum computingiin kun kompiitaroonni ammaa kun sadarkaa sanii gadi bu'anii sadarkaa moolekuliitti gadi bu'anii qorannoo garaagaraa gaggeessuu hin danda'an. Quantum computingiin kun garuu isteetiin isaa waan hundaayyuu waan ta'uuf danda'uuf qubit waan ta'uu danda'uuf qubitiin kun immoo 0 and 1 or both hundamayyuu ta'uu danda'a. Kana jechuun uf jijjiiraa superpositioniidhaan uf jijjiiraati wanta barbaadamu sana yeroo tokkoon gochuu danda'a. Kana jechuun sadarkaa atoomii moolekuliitti gadi bu'eetiniin quantum computingiin kun sadarkaa meedikaala keessatti dhukkuboota garaagaraa adda baasu dhukkuboota sana mootiyyuu fakkeenyaaf osoo dhukkubni tokko baay'ee waliin ka'in yookiin dhukkuboota dhukataa jira. Sadarkaa irra gahaa jira osoo hin jaabin. Yes, sadarkaa dhukkubeessi wanti jiru sun ta'in sadarkaa moolekuliitti gadi bu'ee diraagii garaagaraa yookiin mootiyyuu qorichoota adda addaa dizaayin gochuu danda'udha. Garuu wanti guddaan asitti nuti beekamnu osoo dhukkubni tokko hin ka'in qofa osoo hin taane dhukkuboota akka kaansarii fa'a. Fakkeenyaaf kaansarii nama osoo asii miilarra si jira jedhanii miila si muranii bakka wayiitiin ammallee si baha. Kana jechuun sadarkaa baay'ee irra xiqqaatitti maaliif balleessuun danda'ame fakkeenyaaf kaansarii sadarkaa baay'ee xiqqaa moolekulii ta'etti exact wantiin isaan ta'u sun qoratameetiin irra gahuu dadhabamudha. Kun beekee hanga ammaatti under development jiraatu isa agarsiisa. Kanaaf quantum computingii kanaan dhukkuboota akkasiisanii sadarkaa molekulii fi atoomiitti gadi baay'ee deep gadi bu'ee isa san qorachuudhaan isa sanaaf immoo wanti dawaa barbaachisu akka uumnu nu taasisaa jechuudha. Tokko meedikaala keessatti. Inni lammaffaa immoo kiriptoograafii keessatti. Kiriptoograafii keessatti sadarkaa kanatti amma daataadhaan kennu hundiniyyuu encrypted ta'anii jiran. Baankiin garaagaraa fakkeenyaaf akkaawuntileen adda addaa encrypted daataadha. Kompiitarmaan kamiyyuu cabsuu hin danda'u haala salphaadhaan. So garuu quantum computingiin kun immoo yoo kan hojiirra oolu ta'e yookiin yoo kan wanti ta'u ta'e isa kanas cabsuu danda'a. Which is fakkeenyaaf MIT'n wanti teeknolojii Ameerikaati warroonni itti dursaniiti itti qophaa'aa jiran cybersecurity keessatti quantum computingii kanaan akka daataadhaan namaa hin cabneef dursanii isaan illee wanti keessa seenuudhaan daataa kana protect gochuu danda'a. Quantum computingiidhaan kompiitarri kamiyyuu cabsuu hin danda'u jechuudha. Quantum computingiidhaan yoo kan cryptographyidhaan security irratti yoo kan hojjette no computer can break that data. Garuu haakariin asiin waan gaarii fi waan badaa jiraachuu danda'a. Garuu quantum computingii yoo kan fayyadamu ta'e illee challenge ta'uu danda'a. Lamaaniifuu garuu wanti jiraachaa. Inni lammaffaa optimization adda addaa keessatti wantoota akka plane flight garaagaraa packaging meeshaalee garaagaraa deliver gochuuf wantoota adda addaa irratti baay'ee kan haala baay'ee salphisa jechuudha. Fakkeenyaaf wanti karaaleen argamin haala daataa real daataa ta'e kan yeroo sanatti sakandii keessatti miti miilii sakandii gaditti daataadhaan adda addaa walitti qabuudhaan wantoota akka delivery waan tokko packaging tokko delivery akka goonuuf nu gargaaruu danda'a. Itti dabalataa wanti guddaan immoo malee weezarii keessatti quantum computingiin weezarii ammaa kana kompiitaroonni normaalii predict gochuu ni danda'u. Garuu not too much effective jechuudha. Irra gadi bu'aniitii miti. Fakkeenyaaf waan waggaa meeqaa predict yoo kan godhamu ta'e haala amma uumamu kanaan haala amma addunyaan itti jirtu kana wantoonni garaagaraa gaafa asii uumamu gaafa achi uumamu wal effect godha waan ta'eef wantoota sanniin haala isaa dursa qorachuudhaan
haala climate change irratti illee baay'ee bu'aa guddaa argamsiisuu danda'a. Artificial intelligence keessatti illee machine learning irratti baay'ee powerful ta'uu danda'a. So revolutionize gochuu danda'a jechuudha walumaa galatti. Baay'ee addunyaan amma akka qoosaatti kaastee turteeti podcastiin alatti. Nuti baroota 70 keessa jirra jettee duraan kompiitarri mana gahaa mitiree guddinni isaadha. Amma ammootu deemanii jijjiiramanii karaa laaptooppii xixiqqaatti deebi'anii jiranii. Nuti amma uummata waggaa bara san ture keessa itti kolfaa turre wachiis kompiitara hagana goo fayyadamaa turan jennee jecha. Amma ammootu dhaloonni dhufumee fi nuti illee quantum computingin amma sadarkaa amma irra jiru kanaan yoo itti wanti tootee fuula dura karaa kanaan dhufuu danda'an garuu amma sadarkaan inni irra jiru. Quantum computingin kuni sadarkaa maalii irra jira? Gabayaa irra jira? Yookaan research irra jira? Miti eessa irra jira? Yoomi hoo ka gabayaatti gadi bahuudhaan paawarii isaadhaa kana hunda kan arguu danda'u. Gaaffii baay'ee bareedaadha. Amma quantum computingin kuni sadarkaan inni irra jiru sadarkaa wantiidhaan gurguddaan qofti waan godhanii jiran. Dhaabbanni teeknolojii gurguddaan keessattuu IBM jechuun lafee dugdaa teeknolojii addunyaa kanaati jechuu dandeenya. Keessattuu even warroonni gurguddoon warroonni akka namoonni Microsoft faayyuu ijaaran warra IBM keessatti baratee achi keessatti namoota hedduu achi keessaa bahechaa. So IBM wanti instituushinii baay'ee guddaadha. IBM qaba tokko amma. Tokko kan qabu IBM dha. IBM kun immoo cloudidhaan gadi dhiisee jira researcherootaaf. Even you can access it. Developeroonni researcheroonni adda addaa cloudidhaan access gochuu danda'anii quantum computingii kana access gochuu dandeetta. Akka researcheraa yookiin akka developeraa tokkotti maaliif test gochuudhaaf afaan isa ijaaruudhaaf kan fayyadaman afaan Python fayyadamanii Python programming language fayyadamuudhaani library isaanii boostee irratti testii garaagaraa gochuudhaaf researcheroonni itti fayyadamuu danda'u. So Google ni qaba. Akkasuma immoo startup-onni tokkos kan biroos ni qabu. So yeroo kanatti server isaa access wanti server isaa ni qabanii walumaa galatti innumaanu server umaa miree bara server is visually dhaan deemnee fayyadamu. Not like that. I'm coming that to you. Inni kuni server isaa isa kana access gochuu dandeettu. Wanti sii kennan jechuudha. Wanti isaa access isaa siin fudhata irra research gochuu dandeetta garuu inni kuni immoo fakkeenyaaf kompiitara normaalii akka nama qabannee deemaa jiru kanaamti. Akkuma ati kireefuu kaasuuf yaaltee baroota 1940moota maal keessa kompiitaroonni kun ruumii guddoo gahan ture. Amma sadarkaa kanatti kun moobaayilii kunis kompiitara kiisii qabattee deemaa jirta jechuudha. So quantum computingin kun illee akka nuti bara sana keessa turre sanaa wanti jedhamee fi ammatti ruumii gaayichaa guddinarra. Quantum computingin kun baay'ee guddaadha. Waan si ajaa'ibummootiyyuu quantum computingin outer space wanti isaa qabbanni keessa isaa outer space gadi ta'uu qaba. Which is what is outer space? Outer space jechaan atmosfeera kenna kan addunyaa kana kan oksijiinii fi maal illee nu kennee wanti balance godhu kana isaa olitti jechuudha. Isaa olitti outer space olitti maal ta'u outer space dhaa gadi ta'uu qaba wanti jedhameef outer space yoo xiqqaate qabbanni isa keessa jiru digirii seelsheesii negatiiva 273 ta'uu qaba. Like computerri sun jecha statein inni keessa ta'uu qabu baay'ee qabbanaa miti qabbana hin jiru yookaan amma gizee baay'ee kan ajaa'ibu maal beektaa serveroonni akka nuti yaannoo miti. Qabbanti baay'ee oowwuu miti oowwuu guddaadhaan hiitii guddaadhaan dalagan akka isaan hiiti godhanii ammootu wanti hin taane qabbana fayyadaman jecha isaan serveroota kana qabbaneessanii ittiin akka isaan irraa waan kana hojjetan gochuudhaaf qabbana akka quantum computingii kun ammootu negative 273 jettee 273 jechuun imagine gochuuf ni ulfaata baradoo akkamitti kajooni jira wanti qabbanti isaadha. So waan kana hagamta akka powerful ta'e kanarrattuu dhaabbannee ilaaluu ni dandeenya jecha. Hagamta akka wanti ta'e maaliif serveroota kaanayyuu hagamta akka qabbaneessanii ittiin wanti jaan yeroo wal bira qabdee ilaaltu
kun hagamta akka guddina isaadhaati jecha kan agarsiisu qabbantii isaan ittiin isa qabbaneessuudhaaf Exactly. Baay'ee wantiidha. Maaliif akkanatti kana ta'e baay'ee steetii qabbana keessa san waan ta'eef processor isaa maali beekta sababni isaa because it is qubits kan fayyadamu qubits immoo tiyyuu steetii hundumayyuu ta'uu danda'a. Uf jijjiira jecha akka superpositionii jechuudha. Reefu maal siise waan tokko si kaaseen ture. Steetiin quantum physics'n theory quantum physics'n theory steetii sadi qaba. Kan baay'ee powerful isa godhu. Superposition, entanglement and interference. Superpositioniin wanti isaa sani jijjiiruu danda'a, behave ta'uu danda'a jecha. Fakkeenyaaf zeeroos ta'uu danda'a, waanis ta'uu danda'a. Tokko yes or no ta'uu danda'a, lamaanis ta'uu danda'a jecha. Fakkeenyaaf afaan teeknolojii keessaa baanee yoo haasofne yes or no wanti tokko miti. Inni yesis ta'uu danda'a, noos ta'uu danda'a. Boozii mataa jechuudha walumaa galatti yeroo tokkotti. Kanaafuu akka fakkeenyaaf ammallee ifaan bira yeroo switch off and switch on. Ifaan lamumaami inni yoo barbaade jidduurra ta'a jechuudha. Which is statein isaa yookiin behavioriin isaa akkasillee ta'uu danda'a. Kanaaf baay'ee wanti guddaadhaan kan hojjetuuf jecha processor isaa. So inni kun haala saniin taa'ee jechuun conditionirra dhaabbatee jijjiira. Yes, uf jijjiiraa wanti uf godhuu danda'a, position ofii baay'ee jijjiiruu danda'a. Inni kun immoo baay'ee processor isaa waan ta'uu fi baay'ee qabbanaa'u ta'uu danda'a. Yoo ta'in immoo explode explosion gaafa ta'e mootiyyuu daataan ni badaa jechuudha. Daataan badee jechuun immoo guutuma badaa decoherence kan inni jedhamu decoherence jedhama. Haalli suni even xiqqeeshuma disii jijjiiramnaan haalli qilleensaa daataan isaa guutuun lost ta'uu danda'a. Which is wanti yes baay'ee qabbaneessuu danda'a namoonni hundi fudhachuu hin danda'ani. So entanglement mootii waan ajaa'ibaa keessaa quantum entanglement quantum computing keessaa entanglementiin waan baay'ee nama ajaa'ibu. Fakkeenyaaf ani coinii tokko ofii kiisii kaadhee yookiin saantima tokko kiisii kaadhee saantima tokko sii kenna. Ati fakkeenyaaf saantima kun fuutee biyya biraa deemu addunyaa kana keessaa yoo baatee Maarsii deemtaa jennu fakkeenyaaf. Yoo akka Maarsii deemtu ta'e amalli quantum computing kun maal qaba beekta? Yoo ana biraa saantima kana dhaabe si biraallee dhaabbata. Which is whenever you are wanti tokko link walitti godhamuu danda'a jechaadha. Quantum computing keessatti link walitti godhamee yoo fakkeenyaaf yoo namni tokko fakkeenya afaan namaatiin jechuudha. Yoo namni tokko kolfee kan biraallee biyya biraatti kolfa jechuudha. So behavior akkanaa kana garuu kompiitara keessatti teknolojii yoo wanti tokko kan asii jijjiiramtu bakka biraallee jijjiiruu danda'a. Which is kuni maali beektaa? Kuni quantum theory dha. Physics keessatti baay'ee physics'n lafee dugdaa haala addunyaa keenyaati. Haaluma sanarraati kan fudhatame jechuudha. So wantiin kuni baay'ee kan nama ajaa'ibuu fi like baay'ee deepidha wantiin isaa. Researcher IBM takka ilaalaa ture beektaa? Maal jettee physics'n wanni kun ta'uu ni danda'a yoo kajedhu ta'e injiinaroonni ammoo hordofaniitu wanni sun akka ta'u gochuudhaaf karaa ittiin argannee waan san lafarratti buusuudha kaayyoon injiinarootaa jettee. Rigalee sababa saniitiif quantum computing kunis kan uumamuu danda'e. Wantoota amma kompiitaroonni ammaa kun dalaguu hin danda'in baankota keessatti ispeeshaalii dhukkuboota irratti kaa'amaatii kaaste kun ifaan baay'ee wantiidha. Amma kaansariin sadarkaa haganarra geessee jirta ji'oota haganaa siyaa fi irratti faadha kan beekamu. So which is kun ammoo gaafa quantum computing kun kana keessa seenee power isaatii waan kana sadarkaa atomiitii waan kana arguu danda'e kun ilma namaatiif baay'ee faayidaa guddaa qaba jecha. Same thing baankii irratti, finance irratti, wantoota encrypt gochuu irratti si galee. So kanaafuu amma mee quantum computing kana wal qabsiisnee jechuudha. Fuula dura haga eessatti faa deemuu danda'a? Waggaa 10 har'aa quantum computing kana eessatti arguu dandeenya yookaan mootu akka laptoopiitti maybe harka keenya irratti arguu ni dandeenya ni jira miti. Yeah, actually wantoonni fakkeenyaaf ati kaaste kun sirriidha. Waggoota itti aanan kana keessatti moo eessatti arguu dandeenya kan jedhuu fi
amma jennee jirra akkuma jenne quantum computing kun mana guddaa gaha roomii tokko guutuu gaha inni kun amma waggoota muraasa keessatti real world problem solve gochuu danda'a. Keessattuu ammoo chemistry keessatti. Chemistry is all about chemistry fi biology ni walumatti wal qabatoonni isaa drug adda addaa uumuudha. It's so interesting, so teknolojiin kuni quantum computing kuni chemistry keessatti baay'ee faayidaa olaanaa qabaachuu danda'a. Drug adda addaa uumuudhaan jechuudha. Akkasuma waa'ee atomii fi kanneen kana fakkaatan irratti gadi fageenyaan qorachuudhaani finance irratti akkasuma security irratti haala baay'ee bareedaa ta'een more addunyaa tanaaf wanta baay'ee guddaa gumaachuu danda'a. Sadarkaa ummati oofuu danda'a. Ammallee AI applicationidhaan garaagaraa keessatti AI keessattuu machine learning keessatti AI nama revolution ta'e kun sadarkaa classic computeriidhaani sadarkaa quantum computingidhaan immoo there will be an imaginary life fakkaata. Santoon oloka Oromootiin gonni wal qabanne kanaarra godhanyatanii deemu. Like kun amma yoo jira gaafa saffisa sanii waa hojjechuu danda'e computerii gaafa AI keessas wantoota adda addaas keessas deemaa dhufe maal gochuu danda'a baay'ee revolutionize gochuu addunyaa tana guutumatti fuula jijjiiruu danda'a quantum computing jechuudha. Isuma yaadni kee sanumaa na fakkaata. Thank you. Wantoota baay'ee kaasnee jirra waa'ee quantum computing baay'ee interest nama godha ammayyuu deemiti baradhu si godha more ammoo achi deemuun keenyas hin oolu akka nama teknolojii keessa jiru tokkotti so maybe nutis isa fayyadamnee Itoophiyaa jijjiiruu dandeenya maaltu addunyaadhaaf gumachuu dandeenya gumachuu dandeenya yoo waa mookeetirraa eegaltaa jireechii eegaltaa so karaa saniinis wanti ijoo dandeenya mee amma haasoinee jira wantoota baay'ee kaasnee jira faayidaan isaa maali sadarkaan inni jiru maali yeroo ammaa kanatti ammoo baay'ee babal'atee osoo hin ta'in kanneen akka Google fi IBM qofatu qaba na fakkaata Microsoft so isaan ammoo even wanti isaadha agartee kana akkaataan isaadha gooltii akkanatti akkaataan liineriin inni irratti taa'ee fi irratti dalagameeyyuu akka wahii wanti sitti kenna suuraan sun jecha so wantiin kun kompiitarri kun akkaataan inni itti jiru akka kompiitara kanaa yookaan akka sarvaroota nuti barreessanii miti hatta diizaayiniin inni itti godhameeyyuu more akka wantii ta'etti jecha so kana hundaayyuu kaasnee jirra baay'ee namatti tola wantoota baay'ee keessatti addunyaa kara fuula kara biraatti jijjiiruu deemuu danda'a jecha wanni kuni. So amma mee akka nama wantiitti wanta nu gorsitu younger generation kana jechuudha. Akka waa'ee quantum computing kanarratti wanti nu gorsitu yoo jiraatee fi akkasumas waa'ee isaa kana waan dagachuu hin qabnu jettee yaaddu yoo jiraate sana rakkaasisaa godha. Actually kuni walumaan wal gorsina nuti hundinuu anas baasee sisteematee namoota ijoollee keessattuu amma sadarkaa high school faa sadarkaa elementary faa jiranillee they have to see the future xiqqoo argu jira nuti xiqqoo argu jira garuu gaafa warri elementary fi high school xiqqoo ija banatanii kana caalaa addunyaa argan yookiin future dhufu argan karaa teknolojiitiin waa baay'ee fayyadamuu danda'u keessattuu ani dhaamsa namoota sadarkaa yuunivarsiitiis ta'uu danda'a even ufuma kennaaf maaliin dhaama ufuma koodillee dabalatee quantum computingiin waan addunyaa jijjiiruuf deemaa jiru waan shakkiita kan qabne jechuudha. Kana jechuun wanta har'a kompiitarri kun sadarkaa kompiitara kanaatiin AI uumuu eegallee jira nuti. Sadarkaa AI uumamee jiru kanarratti yoo kompiitaroonni ammaa hangan addunyaa jijjiiran quantum computingiin kasii miliyoona meeqa kompiitara ammaa kana caalu daddaffiin isaa wantoonni inni furuu danda'u. Gaafa sana addunyaan hagam akka jijjiiruu danda'amu hagam akka jijjiiramtu like you can imagine within few years of maybe 10 to 20 maybe 30 years waan sana fiildii san keessatti akka addunyaan hin ganneef ammayyuu akka hanga tokko nu gataarti ammarraa yoo waliin deemnee waan kana hundi hin ganne garuu chaansilee gurguddaa jiraachuu danda'a. Kanaaf wantoota akka keessattuu maatisii irratti akkasuma maatisii gaafa jennu it's about solving the problem. Beeta amma yeroo keessa wanti naagalee maaltu beeta. Duraan gaafa maatisii barannu baqa calculation makana wali dhoytee inni ulfaata jedhanii waa hedduu psychologically si wanti jedhan. Maali kuni waan biraatii miti afaan biraatiin barsiisaan osoo yeroo sanitti maatisii jechuuni karaa
waan tokko karaa gabaabaadhaan kaalkuleetti goonee rakkina wahii ittiin furuudha. Haala seera waan sanaatiin haala seera kaalkuleeshinii sanaatiin rakkin sun dalaga waan ta'eef jalqaba kaalkuleet godhanii deemaniitiin waan wahii ittiin uumanii waan san ittiin dalaganii waan rakkina furu wahiiti malee isoo kee rakkoon qabu lakkoofsa waliin dhahuu kanaaf lakkoofsa waliin dhahuu qofaaf mataan isiniin dhahaminii jedheetiin isla barsaan haala saniin nu barsiise gaarii ture jedhee yaadaan. Sigale kanaaf yaadachiiste Python yeroo barsiistu yeroo barumsa kan kee kaayyuustee akkaadaamii irra jiru yeroo Python barsiistu waan kana seeraan waa'ee luupii waa'ee funkshinii waa'ee maalii yeroo ibsitu yeroo san yaadatta si kolfaa ture iyyuu bakka akka nama daa'ima waggaa lamaatti himutti amma san si keessatti argaa jira saniif kolfe. So sirrii jettee wanta jette sirriidha wanta nuti fiiziksii jettamoo maatisii jettamoo ijoollummaa keenyaan baqqaanii ulfaatanii ni sodaachisanii jenneetiin ganaa osoo ittiin seeniin atiif qabuu eegalta sodaachuu eegalta waan sana osoo keessan seenin jecha garuu osoo ammaan tana jalqabamaayyuu argitee jirtatee waa'ee pirogiraamingii irratti yeroo dhuftu akka waan maatimaatishyaaniin qoftiin koompitara dandahanii pirogiraamingii dandahanii algooriizimii kana namoonni algooriizimii irratti baay'ee faasta ta'anii fi maaliin qofti wanti ta'etti yaadama ture garuu yeroo keessa seentee ilaaltu wanni sun akkasii miti. Psychologically ni ulfaataa jaamee waan yaadameef waan himameef namni hundinuu bakka duubatti harkisa. Yeroo keessa seentee ammootu lakkaa wanni kun akkanaa miti. Wanti kun karaan itti himameetu dogoggorame malee yeroo keessa seenee namni kamuu gochuu ni danda'a. It's all about practicing sigalee. So gaafsan osoo amma akka jetti kanatti waa'ee maatisii irratti, waa'ee keemistirii irratti, waa'ee fiiziksii irratti seeraan silaa ijoollummaa keenya irraa wanti taane nullee silaa irraa Einstein ta'uu baannus at least waan tokko ni uumna. Wanti guddaa maaltu jira beektaa sammuun ilma namaa kun waa gaafata. Ammallee uumamni ilma namaa kun immoo purposeliidha. No one will do something without a purpose. Yookiin if you do without a purpose, you are doing because you have forced to do it. Kana maali wanta tokko sababa waliin hojjeta. Analyze gootee yaaddee. Yoo sababa waliin goone immoo humnaan si gosaa jiranii chooka waan sana gootu ta'e. Waan wayiit si dirqisiisee jira. Wanti si dirqisiisee gootuu fi wanti purposely ofii keetti yaaddee gootu moo tokko miti. Kanaafiyyuu seektaroota keessattuu maatimaatiksii fi maali kanniini karaan ittiin nu ibsan toopikii keessatti illee deebi'an daganne karaan ittiin nu ibsan osoo haala kanaan ta'e bakka rakkinoota garaagaraa fuudhuuf even koompitara kana hojjechuudhaaf jalqaba kaalkulee godhamee akkaataa wanti sun maaltu maalitti dabalamaa akkamitti hojjetamaa waan hundaa kaalkulee godhamee hamma wantoota saniinii beekaniitiin waan wahii itti uumuudhaaf godhamu malee dhimma lakkoofsaa miti. So jedhanii purposely waan sana akkasii frame godhanii nu barsiisanii silaa gaarii ture. Anyways hammuma wanti barsiisanii haala gaariidhaan nu barsiisanii jiranii. Hagalatomani. Anyways, karaa saniin osoo godhame irra gaariidha. Haa ta'u maal jechuu barbaade amma walumaa galatti waa'ee kompiitingiidhaan wal qabsiisee keemistirii, fiiziksii akkasuma mootiyyuu maatimaatiksii irratti baay'ee xiyyeeffannoo gochuun barbaachisaadha. Quantum computing is all about doing with algebra. Linear algebra keessattuu linear algebraani is all about 0 and 1 and both akka amma quantumiidhaan jiru kanatti jechuudha. Kanaaf linear algebra irratti waan xiyyeeffatamuuf wantoota sana irratti xiyyeeffachuun gaariidha. Quantum computing barachuudhaafis ammallee you don't have to hold a PhD. Doktora ta'uu hin qabdu, profeesara ta'uu hin qabdu. Just korsiidhaan linear algebra faayyoo even fudhattee IDEX jira, Coursera jira, Udemy jira, wantoota baay'ee jira. Even korsiidhaan kanneen fudhachuu dandeetta. Garuu yoo kana dura koompitara keessa saayinsii keessa turte, sooftiweerii keessa yoo turte, kanneen irratti xiyyeeffattee koompitara saayinsii keessa turte, koompitara saayinsii keessaa baateeti gama quantum computingii fi wantoota adda addaa kanneen illee deemuu dandeessa. Kanaaf isa sana fundamentaalii wantoota saniin jabeeffachuun baay'ee gaariidha kan jedhu kan yaadu quantum computingiin addunyaa jijjiiruu isaa waan hin oolle almost sadii eegala jechuudha. Thank you so much wantoota baay'ee kaasne. Wanti yaanneetiif dhuma kanarratti kaasee fi gorsi ati kennites waan gaariidha. Addunyaan teknolojiidhaan jijjiiramaa jirti. Teknolojiidhaanis ka jijjiiramtee har'a geessu dukkanarraa kara ifatti ifarraa kara makiinaatti makiinarraa kara umti dharrammooti xiyyaaraatti boru ammootu namni nukee haa bararullee jechaa jiranii.
So kanaafuu wanti addunyaa kana fuula isaa jijjiiree haga irraa asiin gahee guutuun teknooloojiidha. Jenereeshiniin ammootu more fookasiisaadha karaa teknooloojii deebisee namoo haga danda'een teknooloojii seeraan barachuu, seeraan fayyadamuu, at least fayyadamuu, seeraan fayyadamuu. Yoo ammootu san bira tartee intelligentii taate ijoolleen ismaartiin baay'eetu jira iskuulii fi yuunivarsiitii keessa. Akkaataa itti gorfaman yookaan ammootu nama karaa isaanitti agarsiisu yoo qabaatte ijoolleen sun more uumuu dandeessi waan addunyaan uumaa jirtu tana nullee uumuu dandeenya. So fookasii keenya karas deebisnee teknooloojii irratti fookasii keenya haa deebisnu kan jedhudha. Dhumni qophii keenya kan har'a. So kanaaf wantoota baay'ee kaasnee jirra. Wanta har'a kaasnee kana hundarraa yoo ammootu wantoota baay'ee barattanii jirtan jennee abdii qabnaa yaadaa fi gaaffiilee keessanis jenereeshiniin keenya more fookasii keenya karaa teknooloojii deebinee haa barannu kan jedhu dhaamsa kiyya. Mee dhumarratti wanti goolabbii irra geenyee jira wantoota baay'ees kaasnee jira. Wanti jettu yoo jiraate itti haa deemnu. Actually wanta dhumarratti kaasuutu barbaadu tokko maali? Reefuyyuu namoota nuuf maal dhaamtaadha. Amma garuuyyuu namoota hundumaafiyyuu kan dhaamu tokko maali? Quantum computingiidhaan wal qabsiisnee akka baroota 1980 fa'aa keessa yeroo intarneetii dhufeessan namoonni dhufan beekuu danda'anii yeroo iimeeliin adda addaa ergamuu danda'e. Already poostaan ni jira. Maal godhuu kana godhanii wantoonni adda addaa numa jiraachaa sadarkaa irratti. Kanaaf yeroo amma nuti keessa jiru kun immoo quantum computingiidhaaf isa jechuudha. Baay'een beekamne wanumaan kun faayidaan isaa maal jedhameetiin maybe consider godhamuu danda'a akkuma egzee intarneetiin dhufu jedhame sana. Yeroo intarneetiin addunyaa goota jijjiire. So kunis amma yeroon kun yeroo sani waan ta'eef just ammarraa yookaan attentionii kan itti kenninu taate addunyaa kana booda waan dhufuun ammarraa jala deemnee hordofuu dandeenya. Kana booda science fictionii miti wanti hundumaa sammuun keenya fudhatuudhaaf yeroo hundumaa amma kan daawwattoota keenyaaf dhaamu maali? Kana booda addunyaan wanti akka duraan science fictionii keessatti fiilmii garaagaraa keessatti wanta mul'ataa ture fakkaatu sun guutuun isaa yeroo haapin ta'u argaa jirra. Keessattuu waggoota 5 darbe kana uummasantu mul'ataa ture jechuudha. Kanaaf wantoota silaa maajikiidha jedhanii yaadan hundaayyuu dhufaa jira. Addunyaa gabbu'ee jira. Ganaa muutu kana caala quantum computingiidhaan wal qabatee gabbuuf deemaa jira waan ta'eef yeroo hundaa sammuu keenya update gooneetiniin ready taaneetiniin addunyaa waliin socho'uu qabnaa dhaamsa jedhu dabarfatuun barbaada. Galatoomiyatis yaada gaarii kaastee dhaamsa bareedaadha. Hope irraa fayyadamna jee abdii qaba. So asumaan iyyuu barnoota teknooloojii yookaan barachuu barbaadan ta'e Yuursteek Akaadaamii irratti barnootilee teknooloojii afaan Oromootiin gara 7 olii kennamaa jiru. Barattoonni baay'een illeen irraa baratanii gammadaa jiru waan ta'eef isinis yoo barachuu kan barbaadan ta'e Yuursteek Akaadaamii jettanii Google irratti nu argachuu dandeessan. Akkasumas kontaaktii nuti komentii irraa isinii keenyuun nu qunnamuu dandeessan yoo barnoota teknooloojii barachuu barbaadanidha. Akkasumas Yuursteek poodkaastii chaanaalii kana like gochuudhaan akkasumas share gochuudhaan namoota hangahaa wanta irraa isin barattan namoonni biraallee akka baratan affeeraa subscribe gochuudhaan faamilii ta'uus hin dagatinaa isiniin jennaa. Qophiin keenya kanarraa waa'ee quantum computing irra qabnu kana fakkaata. Wanta baay'ee irraa barattanii wanta baay'ee ammoota interest isin godhee jira jee abdii qabna. Qophii torbaan dhufuutiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa nagaatti.